Viidiyoo kana keessatti fayyaa ija keenyaatiif appilikeeshinii daran nu barbaachisuun isinitti agarsiisa. Yeroo dheeraa bilbila kan fayyadamnu yoo ta'e wantoota adda addaa bilbilaan kan hojjennu, kan barreessinu, kan dubbisnu akkasumas fiilmiiwwan adda addaa, viidiyoo adda addaa sa'aatii dheeraadhaaf kan laallu yoo ta'e ifti moobaayilii keenya maddisiisu ija keenya baay'ee ni miidha waan ta'eef kanaafuu ija keenya irraa akka miidhaan hin geenyeef appilikeeshinii baay'ee nu fayyadudha. Jalqaba irratti appilikeeshinii kana haala itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu kiyyaan dura jechuudha. Gara brightnessii bilbila keenyaatti isin agarsiisa, deemee isin agarsiisa. Okay, brightnessiin kun xumura irra jira kabajamtoota, haala kanaan hir'isaa fayyadamuu ni dandeenya. Bilbila keenya irra brightnessii jiru hanga xumuraatti erga hir'isnee booda jechuudha. Amma xumurree jira, kanarra hin hir'atu jechuudha. Bilbilli keenya ammas ifa ni qaba. Ifa kana dukkana keessatti kan fayyadamnu yoo ta'e ammas ifti kun haala gahaa ta'een hin hir'anne jechuudha, gadi hin buune jechuudha. Kanarra hir'isuu yoo barbaanne appilikeeshinii har'aa kana ni fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf ifa kana meettaa deebisee isinitti agarsiisu hanga muraasa deebiseetiin jira. So amma appilikeeshinicha nan bana. Appilikeeshinicha akkuma bantaniin ifa keessatti, ifa moobaayilii keenya maddisiisu keessatti halluun ija keenya miidhu halluu blue color jedhamudha. Iddoo kana tuqaati, iddoo tana tuqaati. Mallattoo tana tiik godha, isa kanas tiik godha, ishee tanas tiik godhaati. Haala kanaan kanneen sadeen ibsaa, san booda duubatti deebi'a. Amma kana booda bilbila keessan irratti ifa jiru iddoo tana tuquudhaan haala kanaan baay'ee hir'isuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan akka barbaadanitti jechuudha kan hir'isuu dandeessan. Kana jechuun isin dukkana keessa yoo teessanii bilbila kan fayyadamtan ta'e ifti moobaayila keessan irraa maddu ija keessan miidhu jechuudha. Yoo ifti moobaayilii keessan ofii isaatii akka faabrikaan oomishe yookiin kaampaaniin oomishe ifti inni hir'isu gahaa yoo ta'in jechuudha. San caala ifa isaa hir'isuu yoo barbaadan appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan ifa isaa kunoo iddoo kana tuquudhaan haala kanaan hir'isuu dandeessu. Kana booda bilbila keessan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Iji keessan hin miidhamu jechuudha. Akkuma argitan waan baay'ee faayidaa isiniif qabudha. Baay'ee isin faayidaa jedheeti yaada. Appilikeeshinii kana daawunlood godhachuudhaaf liinkii isinii kaayetiin jira. Liinkii san tuqaa kallattiidhaan dhaqaatii appilikeeshinii kana iddoo sirrii ta'e irraa daawunlood godhadhaa itti fayyadama. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kana yeroon iskiriin reekoordi godhee waraabee isinitti agarsiisuudhaaf yaalu yeroon ifa isaa hir'isuu fi dabalu isinitti agarsiisaan jiru. Sababni isaa iskiriin shuut gochuu fi viidiyoo isaa iskiriinii waraabuun dhoorkaadha jechuudha. Appilikeeshiniin kun yeroo hojjetamu dhoorkaa godhameeti kan hojjetame. Kanaafuu haalli itti fayyadama isaa baay'ee salphaadha. Isin hubachiisuuf isiniif ibsuudhaaf yaaleetiin jira. Isin immoo daawunlood gochuudhaan itti fayyadamaa baay'ee isin tajaajila. Galatoomaa ulfaadhaa. Baay'ee nagaa ta'a.